guyyaa tokko akka carraa ta'ee waa'ee islaamummaa isaa fi gaafas akkasitti murtaddii ta'ee amantaa kan akkasii keessan baane saafiyawwan waa'ee amantaa kan dubbachuu jiranii akka Naayiroobii jiru beeynaan Naayiroobii jiraatte haadaan si fuudha Naayiroobii jirta siin beekaa bakka ati jiraattu waa'ee islaamummaa qofatiitti haadaan si fuudhaan jeen bakka ati jirtu jeen jala barreessi bilook ni godhe dharraas matumaa bilook ni godhe isa arkuun hindu viidiyoo isaa kan inni dalagamu jechuudha viidiyoo ijoolleen gabbuustee irratti daddaleetu asubaan ijoollee teenya wanni dhaam barbaadu dhalmaa homa afurii jira viidiyoo kaafirri tokko ergamaa rabbii arrabsitu fuutanii irratti waraabanii daran ergamaa rabbii arrabsiisuun jirtan malee salaatu rabbi salaamu isaaf sagalee ta'utti hin jirtan si galee ergamaa rabbiidhaa akka inni arrabsamu daran xiqqeessuu akka inni xiqqaatu godhaa jirtan kanaaf viidiyoo akkasii viidiyoo baalegeen ergamaa rabbii arrabsitu yooniif namni biyya seeratti jiraatu akkasuma biyya seeratti dhiyaachuu danda'u taate viidiyoo san gabbuustanii ragaadhaaf kaatan seeratti dhiyeessuudha akkuma amma kanatti jechuudha. Kanaafuu viidiyoo irratti televizyinii viidiyoo irratti waraabdanii folloowersii yookaan viiraalii ittiin argachuudhaaf jecha ergamaa rabbii daran irra deebisanii arrabsiisina asumaan dhaamsa kiyya. Haala kanaan gubbaan kun erga barbaadamu egalee soomana torbee lamoo sadii ta'a. Torbee lamoo sadii ijoollee bakkoota adda addaa irratti godhee duran gandaan hangaluu jiru kana ture erga gartee qeentee ta'e gandarraa fagaatee ganda biraa galuu ture asirraa kiiloomeetira 4 immoo akkas 3 kana fagaata asirraa fagaatee islaamummaa arrabsutti eegale amantaan ajandaan hundi raadiyoo dinnaan jechuudha gaafa akkasitti arrabsu ijoolleen viidiyoo gabbuustee irratti waraabdu nama agara gaduma buufadhe sanbooda nama kana barbaadu qabnaa jee namootatti hime akkasuma qoree masgida achiitillee hime sheekana siitillee wal beena itti hime viidiyoolee itti garsiisee gurbaan kun as jira ja'anii jalqaba maal ture gaafa baabaa shaamin biroo muwaadaraa wayii Naayiroobii kun yaamte turte waan islaama ta'eef tiktok yoomdan irraa gubanii jee waan barbaadu islaamummaa nuti alhamdulillah islaamummaa keessatti wayii namaan kaninu akkasumatti illee gartee maallaqa namaan kaninu nuti islaamummaa warqii namaaf kanne jechuudha. Islaamummaa nu maallaqa caaltee warqii caaltee waan ta'eef nuti islaamummaa nama kanna malee namni tokko islaama ta'e jennee maallaqa namatti hin gurru si galee akka jiraatti. Akkas seete dhufee naan islaama waan ta'eef jecha akkas na godhanii jeetii dubbate nuti gartee waan kana irraa namni gurratti dhagahuu irraa hayyee galatoomii baga rabbi islaamummaa siifite jajjabaadhu yaaniin ustaazonni jechuudha. Waan achi ifii bare yookaan waan ittiin argachuu barbaadu san dhabnaan as garagalee jechuudha islaamummaa arrabsu asirraa gaffagaatee xiqqishoo asirraa biyyuma islaamaa keessa taa'ee bar konfidensii ajaa'iba qababaa gurbaa goota ifumarra fincaane malee goota fakkaattiin biyyuma islaamni keessa jiraatu keessa taa'ee islaamummaa arrabsu daangaa dabreeduma waan gartee bar wallahi Abu Jahalii fi jarri kun akkasitti kaisaan haasawannatti hin fakkaatu Abu Jahalii fi Abu Lahabu akkasitti akka ergamaa rabbiitti arrabsatti kaisaan akkasitti arrabsannatti hin fakkaatu jechuudha. Akka malee waa daangaa dabree arraboota fokkisa rabbiidhaan jechaa ture. Rabbi ergamaa rabbii bira qotee rabbiin arrabsaa ture. Nabi Muhammadin arrabsaa ture salawaatu rabbi salaamu alayhi. Gotorbii lama uutu barbaannee qeerroo ijoollee islaamaa haadha halkan takka fa'aa poolisa furannee makiinaadhaan deemnee zoorree fooqii lama sadii immoo akkas dhahinee fattashinee fooqii dhabne bakka isa itti himan. Ijoolleen mana isaa qabatamaa ragaa qabatamaa osoo hin taane bakka inni itti matoora irraa bu'e fa'aa bakka ijoolleen matooraa fuutee geessite faadha nu himan bakka san dhaynee naannoo achi jiru footoo sana agarsiifnee warra akka hanga zabanyaaf illee wanta kannine jechuudha maallaqa waa kannine bakka inni kun jiru nutti himaa jennee dhabne jechuudha haala saniin osoo qorannu karaa keessodhaan miidiyaa irratti yoo ol baasne nu jalaa bade jenneeti jalaa miliqa jenneeti haala saniin osoo jirru ijoollee bakka adda addaatti ijaarree karaa waasaapiitiin guruppii ijaarrannee seeraan barbaadaa turre akka malee hordofaa turre hidhamni jechuudha waggaa dhabnu sila gurbaan kun amma jidduutti soomee kana wallahi namni akka namni gattaa'ee quraana rabbiidhaa qara'ee akkasii gartee du'aayii godhatu hin godhanne karaa boodaa kana fa'aa soomana hin godhanne jechuudha. Maaliif jenna biyya rabbiin irraa nu gaafata fuula isaatti osoo biyya nuti keessa jirru keessatti rabbiin arrabsamu nabiyyiin Muhammad salawaatu rabbi salaamu alayhi yeroo xiqqeeffamu fuula isaatti irraa gaafatama. Yooniif gartee aarsaa barbaachisuun waan kana fuula seeraatti hin dhiyeessine jechuudha. Wanni kun hirriiba nu dhorkitee halkanii guyyaa naaf isaa eebboottan kiyya nama muraasa poostii godheen jira warri wajjin aarsaa guddaa kaballee jechuudha. Waan kana qaama seeraatti akka dhiyeeffamu aarsaa guddaa bakka hunda deemnee barbaannee gaafa dhabnu namoota muraasan keessaan mari'an
sila mudura ifo yetamu gara gurba gara amarifa erga marabbe rasadu rasan yoni posti gone akkasati no arkabada yero heddu na erga marabbe rasun femasibnetuma nuqa ba nama kana nuqa ba jannetuma femasibni no arkabada nama kana posti godun qabnu jani warra kun jechu anamu akka fade haa ta'u ani barbaade rabe gurbaan kun guyyaarraa viidiyoo lama sadii afur waraabee ergama rabbii fi islaamummaa rabsaa jira rabbiin rabsaa jira namni kun akka waraabban viidiyoo poost godhuu qaba maxxansuu qaba jeen jira murteessi namni kun na didanii namni kun hin fedhu ustaazonni kun ustaazota kaan wajjin mareedde warreen tokko immoo na wajjin abbasaaba kiyyaama barsaa olataa jira inni illee na hayyame na wajjin irratti duule erganan irratti barreessee poost godhe ijoolleen hundinuu harka sheer gootee suuraa sun akka malee vaayiraalii baate era deebi'ee ammallee namni gartee mucaa kana gartan badhaasa qabdanii inni poosti godhe alhamdulillah wallahi poosti godhee sa'a 12 osoo sa'a guyyaa takka hin guutin jechuudha sa'a 12 keessatti waan alhamdulillah kadha rabbiitiin rabbiin gargaarii jenna nuti sabuma taane malee nuti waan takka hin goonalleedha ani waan takka miti an dadhabaa nama gartee waan takka illee godhullee miti nama waan takka illee alhamdulillah hangina keessa jiru ammoo islaamuma kiyyan jaaladha إسلام مخيّة فين لبوتي لبرسي خلنا وهم داولة إسلام مخيّة جلد نبي خيّة جلد صلوات رب السلام عليه خلنا وقف مالي ونن همنا نكبر دي إسان كبير لين كب رب ما نقرقاري إن ربنا على فيسي سببا نقول مالي همنا تكلم لين كب جتشو نaf وانا جابس تا mana inni keessa jiru taa'ee gartu mana inni keessa taa'ee erga mara beerrabsu qalama qaba qalama sigalee qalama inni mana inni keessa taa'uu qabne jechuudha kalama inni mana keessa taa'u to kan mana kamtu naannoo kamtu foogii qalama akkana kana qaba jennee qorannee jechuudha bakkoota adda addaatti deemnee qorannoo adda addaa gaggeessinee erga xumurreen booda naannoo kana qorannee dadhabne mana qalama akkasii qabu hudhamne jechuudha sababa nan poosti godhe ijoolleen mana qalama akkasii qabdu bakki isin jiraattu ajaa'iba waan sitti ijoolleen hin beektu akka inni ergama rabbi arrabsu ganda san warra booranaa kana gala akka inni ergama rabbi arrabsu hin beektu kana jette sanbooda gaafaa wanta godhu mucaan sun achi fuudhee mana akkanaa kana eenyutu naannoo kana karam jira jee gaafate akkana jee gaafannaan mucaan isaanii xiqqishee mana keessaa an gubbaa kana hin beekaa an bakkeen jiru nan beekaa jetteetti dhayitee agarsiifte mee mana isaan agarsiise inni galgala maal ture nama lamaatu nama shadiitu shubbutii fudhatee dhufe jee isoba nama takka qofaatti galgala nama tokkotti dhaqee ulaa dhahee itti bane ulaa hoggaanii fi ulaa irraa banu si wajjin haasofadha akka biyya harka dura qabnaan harka isaa dhahee ulaatti hin garate nama shantu shubbutii qabatee dhufe jee soba asirra taa'e garuu nama tokkotti dhaqe sanuu dhaqeetuma waan takka jennaan harka fuudhe shubbutii illee harkaan qabu gurbaan naguma gaafate waan inni ergama rabbii jee arrabsallee gurbaan quban qabu sanbooda gaafaa akkas jedhuun gurbaan harka darbee ulaatiin kadhate gurbaan namoota yaammatee nama sadii mokas ijoolleen akka inni achi keessaan ba'an jechuudha marsanii irra dawwalanii yeroo san nutilleen yeroo saniin soomana hore fiigaa dhaqe jechuudha wallahi dhugaa dubbachuu fi alhamdulillah gammachuu isaa akka malee barbaadaa turre waan ta'eef jechuudha gammachuu keessallee gammachuu isaa arkachuu keessa poolisa illee furanne matuma keenyaan fiigaadha nama lamatti motora tokko furanne fiigaadha gaafa kiiloomeetira 3 irraa mana keessa jira akka dawwal ma ajjeesu jiranii koottaan dirmadhaa jira nuti dhayneeti ulaan irraa banuu dide ijoolleen achitti wallaa ijoolleen ajjeesuuf kaate gadi bakka animaa isumaa godin dhiisinaadha poolisaan nu kanna jedhani ijoollee poolisaan didee wanta godhe malee ijoollee wanta godhuu kaate haasaa barbaachisu qabaluu kaate bakka sanbooda lakki jaanii ummaan takka faana jechii wanta jaanii ijanii dhorkanii achiin poolisoota koree masgiidaa ka duraanuu dubbisaa harkaa qabnaa miti poolisatti barreessinee galmeen saadhaa mana murtiirra jirti si galee hanguma inni argamu qofa eeggachaa jira malee ergas booda irratti dawwallee isaan kaaniin mana marsinee eeynee jechuun kaaniin dhaynee koree masgiidaa finnee akkasuma gaaddisa islaama shee naaseer tokkoffaa finnee jara san jechuudha poolisoota ilaal poolisoonni ganda nuti keessa jirru ganda inni jiraatu sun dhaqee qabuu hin danda'u achuma poolisuma achiitu isa san nama san ta'uu danda'a malee ganda biraa keessaa dhaqxee poolisoonni ganda san keessa qabuu hin dandeessu poolisoonni ganda keenya keessaadhaa ganda sanitti dawwalanii nu himan jechuudha qaama seeraatiin akkana viidiyoo ragaa qabatamaa harkaa qabna ragaa guutuu harkaa qabna
viidiyootti agarsiisnee hanga wayyaa asitti poolisoonni warra Booranaa fa'aadha warra afaan Oromoo beeku. Viidiyoo turgomuu maal hin jaamu afaan Oromoo dhagaasii galee itti dhageessifnee viidiyoo inni argama rabbi arabsaa ture. San booda poolisoota nu godhanii poolisoota gaafatti nu godhan nurraa banuuti laayifirra jira warra yeroo san laayifirra turan ijoolleen Yesuus yaa baasu jechaa turre. Dide wallahi ijoolleen alhamdulillah ijoollee qeerroo jajjabduu qabna har'allee namoota jajjaboo jechuudha. Tole warra wallahi hedduu takka nu boosan ijoollee duriyyee bara ijoollee duriyyee wanta karraan beeku inni hulaa banuu dinnaan osoo poolisoonni jiru maskoota cabsee jechuudha. Harkisaa kun dhiige ammallee wantaan intarvii goonee jirra gaaddisa islaamaa irratti inshallah viidiyoon dhufti. Kanaaf achirratti nurraa banuu dide lubbuu kiyya na ajjeesu yaatan ujeeyye nurraa banuu aboo gurbaa ijoolleen yoo asirraa yoo ni poolisoonni si dhiisanii ati irraa banuu dide ijoolleen si ajjeefti dhiiga siree gooti dafii poolisatti harkaaf kan iyyaadin namni hundi kan iyyaadin itti dhaqanii yoo poolisatti harkaaf kan nu baatte ijoolleen si ajjeesuuf teessi lubbuu teessi baasti poolisatti harkaaf kan iyyaadin yoo amma cal jaanii poolisoonni nurraa banuu dide yaanii cal jaanii galan poolisoonni achi waa'ee amantaatiin qalbiin beeku yoo ni fi gartee inni dide ulaa irraa banuu cal jaanii dura dhisanii baan maaliif jennaan qalbii amantaan hin beekan jechuudha. Erga inni banee akka ittiif kan nu baate isaanumatti numa dhiisanii nu biraa deeman. Nu dhiifnaan gaa ijoolleen wama biraatti wanta tarkaanfii addaati dafii harkeef kan yaani. San booda achi viidiyoo bane ayyee koottaati poolisota qoftiin koottaa jara kaan achinarraa ofiyyeen poolisota. Nuti ayyee inni dubara dhaabbanne san booda gaafa ulaa banan ijoollee wanta harka itti kattiin itti kaanii gaafa wanta godhu. Wallahi ijoolleen dhiiga isaa godhu kaatee tirkitti harkaa godhan poolisota harkatti hundaa'u inshallah asirratti naasa'amu. Akka jechuun barbaadeen walumaa galatti alhamdulillah amma to'atamee amma reefu achi galla mana murteetti waan inni harkatu murtee gahaa inshallah akka irratti fudhatamu kana boodallee jala nafnu boroomoo mana murtii guddicha mana murtii olaanaatti dhiyaata inshallah achitti himanni irra banamee achitti immoo murtee isaadhaan ni argata inshallah hanga dhumaatti du'aayiidhaan nu jiraabbadhaa warri tumsaan akkasumatti illee gartee du'aayiidhaan